diinattuu maqaa jijjiiratee afaan oromootiin oromoof irreecha irratti duulli kunillee kan banamee fi kan banamaa jiru karaa sooshaal miidiyaa yookiin karaa miidiyaa uummataa jedhamu karaa feesbuukiitiin. kanattuu na aarsee ciisaa firriiba na dhoggee seeniin na luqqifachiise nagaalleen hin daganne yooyyaa jenna kabajamtoota caqastootaa fi daawwattoota teenna. yaada amma kaase kanarratti bifa qophiitiin kan walitti qindeeffate Andaani'el Gabramadin Areeriiti yookiin Andaani'el Bariisoo Areeriiti qaamaaf qalbii na hordofaa. Tokkichuma Rabbiin Waaqaat, tokkichuma Rabbiin Waaqatee, eebbisaan namaa haa ta'u, barsiisa Waaqaa haa ta'u, barsee xurii si yaalamu. Moraa morticha waayinaa balleessu, diileessaa ajjeesu, maseennaa deessu, amma seenee haadhas, handalchee haa ergatu, ilmi abbaa beeku, abbaa Waaqaa beeku, uummanni Oromoo yaamoo, biyyi Oromoo caffee haa taatu, caffeen goggogni haa taatu. Waaqa lama nu dhagee, bokko nu dhagee, bokko nu dhagee, damboo nu dhagee, damboo baa nu deebis, adoona nu dhagee, utaadoo nu dhagee, ilaahii bitaa nu dhagee, ilaantuu keessaa nu baas, neexigee olaa nu dhagee, yaama nu dhagee, jaarraa nu dhagee, bulchii murtii, ardaa nagees, hambaa nagees, ulfaata ulfaattu, ardaa nu baadhu, hambaa nu baadhu, itti ta'a. Oromoon aadaa qaba. diinni habashaa naftanyaan waan dansaa kennaayyuu osoo namaaf karra yookiin lafaaf midhaanillee hin dhiisin fudhatanii kan ofii gochuuf yoo carraaqan ni mul'atanii. fakkeenyaa buna dachee Absiiniyaatti biqileetuu hin beenne maqaa jijjiiranii Absiiniyaa koofii jechuudhaan gara biyya alaatti ergatu. mee maal qaba maquma Oromootiin osoo buna Jimmaa, buna Wallaggaa, buna Gujii fi kan kana fakkaatan osoo jedhaniini. akka ilaalcha diinaatti wanni dansaan maqaa Oromootiin waamamuun hin taatu. maqaa namaatii fi lafa keennaallee irraa jijjiirame. Shaggar, Finfinneen, Addis Ababaa, Adaamaa, Naazireet, Bishooftuun, Debre Zayit, Amboon, Agariiwoot, Adoolaan, Gabre Mangistii, Bulee Horaatiin, Hagare Maaram, Naqqamteen, Leqqamte maal kana qofaa laakkaayetuu hin dhaqqabu. Maqaa lafaa kan maqaa Oromoo qabdu jibbiinsarraa kan ka'een jijjiiranii hin dhiisne maqaa nama kennaa keessumattuu mana barumsaa keellaa godhachuudhaan Bariisoo gara Gabramadiniitti, Galgaloo gara Waldemaaramiitti, Gannaalee gara Waldemadiniitti, Badhaasaa gara Gabramaaramiitti jijjiiraa turaneeranii. Gadaannis yookiin godaannisni habashoonni akkanatti nu madeessan hin qoorree ammallee nu jiidhaadha. Barreessitoonni habashaa seenaa Itoophiyaa yoo barreessan namni isaan irratti barreessan sun Oromoo yoo ta'e maqaa guutuu hin barreessanuu yookiin hin waamanuu rarraasanii dhiisanii. Kana kan godhaniif waan akkanaa Oromootti hojjate jedhanii himuurra
diinni Oromoo dhoksaa turee jira. Kanumarraa ka'uudhaan namoota tokkoof tokko maqaan jalqabaa isaanii yookaan Habashaa ta'e kan itti aanu ammoo maqaa Oromoo yoo ta'e abbaa malee qilleensa irratti rarraasanii kan hambisan hedduudha. Jarri kun waan dansaa kenna nu saamanii waan hamtuu ofii nutti faafanii. Fakkeenyaa weellisaa beekamaa Itoophiyaa Xilaa'uun Gessesee osoo Oromoo ta'ee jiru gaafa inni du'e seenaa jireenya isaa keessatti eenyummaa isaa dhoksanii. Maal kana qofaa warra kana akka fakkeenyaatti kaase malee waan jarri nurratti raawwatan laakkonnee naqqabnu. Boolla qayyaa keeti itti faalonnaa yookiin boolii itti baanaa tiyya ammoo qayya itti qayyanna jette masaanuun jedhaamotiire mammaaksi kennallee. Yaadota armaan olitti kaase kanneen akkuma fakkeenyaa fi agarsiistuutti isinitti kaase malee dhimma manaa ba'eef hin jalqabne. Sunillee diina afaan baree fi bitamtoota garaattuu diina waliin afaan Oromootiin karaa sooshaal miidiyaa feesbuukiitiin Oromoo irratti duula banee jira. Duulli amma baname kun duula bara 1960moota duraa fi keessa Oromoo fi Irreecha irratti banamaa ture. Gaazexessaa yeroo san Oromoo ta'ee Irreecha irratti waan gaarii barreessee mormii fi duulli guddaa irratti gaggeeffame kumaan ede'oo waan jedhu qabaatii mee afaanuma isaarraa haa dhageenyuuti. Yeroo dargii keessa wanni kun akkasumatti deemaa dhufu amma haalli naa mijoofnan reediyoo akka ammaatitti reediyoo Oromiyaa jechuu hin dandeenyu. Reediyoo Itoophiyaa yoo jennullee akka qabaa qophii afaan Oromoo isa jedhamu san maaliif afaan Oromootiin wanna dabru jechaadha. Isarratti haalli naa mijoofna maaliffaa fi Oromiffaan maashiniin harka jechaadha. Yoon deebi'u nan dhiyeessaa isa lamaanii nan dabarsee kanarratti egaas 68 fulbaana kan dabre ji'a jahaffaarratti eeggataa ministeera aadaa kan yeroo sanii kan dargii kan ta'e akkana meeshaa mootummaatiin kana lagatti amanaa tulluutti amanaa kan jedhu kumaan han dabarse san amma laaluu hin dandeessan gaazexaa sanii akkasii miti amma nuyi sooshaalistummaa adeemsisna. Sooshaalistummaa jechaan immoo kana kan itti gatanii akka baraasitti itti bulanii kuni haafu yaada jedhu dhiyeesse. Mee Irreechi maal? Maanguddoon Oromoo maal jedhu? Asirratti obbo Caalaa Soorii waan jedhu qaba. Jiidha kana nu lagin, jiidha kana nu dhoowwin jedhee marguma qarasaniinuu margi suni aarsaa waaqaaf kaffalamuudha. Aarsaa waaqaaf wanni kennuun, wanni hawwin, wanni guddaan marga jiidhaa kana. Maalummaa Irreechaa kana ilaalchisuun abbaan muudaa Abbabaa Goobanaallee waan jedhu qaba. Yoo karaa malkaatti booqa birraa daraaraa bitaa mirgaa argee malkaa keessaa immoo Waaqayyo malkaa keessaa fuudhee rooba gara biraatiin baddaa baasee roobsisee kan irraa qoodiinu magarsee waan bareeda ittiin arge magariit bareeda ittiin arge san Rabbi galanni si haa ga'u jechuudha. Waaqa jahannamni sila nagarreef malkaa keessaa akka fidee roobsise. Saayintistii amma jiru Caalaa Oromtichi sila hin beeka ta'e hafuurri Waaqaa sila beeksisuuf malkaatti dhufee raawwatee galateeffachuu dhufa. Gaafa inni gadi baasee roobisanii jechaadhaaf akka walii galaatitti malkaatti akka malkaadhaaf fuudhee roobeef gara dhugeeffachuun malkaa dhufa. Abbaan Gadaa Tuulamaa kan duraanii Naggasaa Nagaawollee gama isaatiin Irreecha ilaalchisee akkana jedhe. Irreessi kan ittiin galateeffan kan irreeffatan irreessi birraa irreessa malkaati.
birraa irreessa malkaati irreessa birraa jechuun maal jechuu kooti ganni halkan keessaa kanan ifatti bahaa jiru kanan ifatti baheeni kanan dukkana keessaa ifatti baheeni jedhameet birraadha irreessi malkaadha birraadha jedhama irreessi immoo abraasaa jira irreessi abraasaa immoo irreessa tulluuti tulluu jechuun gaara tulluun ilaala waaqayyooti malkaan ilaala lafarratti kan waaqa kadhatu tulluun immoo waaqa bira waan hin dhaqneef waan namarraa fageenya jiruuf waaqatti ol dhiyaatti kanaaf tulluu baanii hoo waaqni caame hoo buna ta'e hoo qilleensi nama jalaa jijjiirame manguddoon jaarsi biyyaa bahee tulluu bahee ilaalaa waaqati waaqayyo natti dhiyaat naaroobi jedheet abbootiin gadaa baaniit jaarsi baheet ayyaantun baheet jaartin cifree baateet daa'imti micaan bilbilaa baheet dubarti guduruu baateet akkanatti waa kadhatan. Siyaasni hundinuu harkaa badee siyaasa sanyummaatii fi siyaasa gosummaatti kan hafee fi keessumattuu Amaaraa fi Oromoo jidduu seenee hadhaa yookiin suummii facaasaa kan jiru mootummaa wayyaanee gocha nafxanyootaatii fi arcaatota nafxanyaa bareechee waan beekuu fi akkasuma humna guddaa gama Oromootii fi Amaaraatiin isaan falmaa jirtu ofirraa deebisee Oromoo fi Amaaratti garagalchuu fi Amaara of fakkeessee gocha maqaa Oromoo xureessu akka hojjetanii fi hojjettoota abaaramoosaa leenjisee feesbuukii irratti bobbaasee jira. Yeroo ammaa kana keessumattuu biyyoota abbootii irree keessatti qoonni sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa sabaa akka feesbuukii sagalee yookiin dhageettii cunqurfamtootaa ta'aa dhufee jira. Mootummaan wayyaanee illeen kanuma sodaachuun akka dhibeen badduun madaa keessa seentuu kaanti sooshaal miidiyaa keessa seenee hadhaa yookiin suummii facaasaa jira. Mee akka fakkeenyaatti yoo ilaalle gocha namicha ergamaa wayyaanee Biiniyaam Kebbedee jedhamu kana ilaala. Kaameraa isaatii fi innillee dhugumaan qophii ayyaanaa irratti hojjete moo hadhaa yookiin suummii facaase? ክቡራን ታዳሚዎቻችን በዛሬው ዕለት እንደምትመለከቱት የኢሬቻን በዓል እያከበርን እንገኛለን። በደብረ ዘይት አካባቢ ነው። ስለሆነ ነው የምለው በቅርቡ ተናግሬ ነበር። የኢድን በዓል በሰፊው ሁኔታ ተከብሮ ነበር። ከዛ መስቀልን በደመቀ ሁኔታ ተከበረ። ዛሬ ደግሞ ኢሬቻ እየተከበረ ነው ያለው። እጅግ በጣም ሰላማዊ ሆነ ነው። እንደምትመለከቱት ሰው መጥቶ የፈለገውን አምልኮ የሚገባባት ሀገር ነች ያለችውና ስለሆነ ነው የምለው ኢትዮጵያችን ደግሞ ባየዋት ቁጥር በጣም እየወደድኩት መጣ። ምክንያቱም ህዝቡ ምን ያክል የመቻቻልን ነገር ይዞ እንደሚሄድ ነው ማየውና መልካም ኢሬቻ በዓል Kaameraa warra EBS homaalee fi waan Biiniyaam irratti xiyyeeffate arguu dhabe. Biiniyaam Kebbedee ayyaana irreechaa hora Arsadee Bishooftutti argamuun bifa sanii yoo gabaasu gaazexeessituun EBS ammoo bifa kanaan gabaasitee turte. ኢሬቻ ማለት ፈጣሪን ወይም ዋቃን ማመስገኛ መማለጃ ስነ ስርዓት ነው። እዚህ ስነ ስርዓት ላይ ከ2 እስከ 3 ሚሊዮን ህዝብ ይገኛል። ኢሬቻ በሁለት ቦታ ላይ ይከበራል። አንድ ወንዝ ወይ ሀይቅ አካባቢ ሲሆን ሌላው ደግሞ ተራራ ላይ ነው። እዚህ የሚገኘው ሆራ ወንዝ አካባቢ ነው። አከባበር ስርዓቱ እንደምታዩት እየተካሄደ ነው ያለው። ኢሬቻ ለኦሮሞ ህዝቦች ቅዱስ በዓል ነው። ዋቃ ወይም ፈጣሪ አመቱ ሙሉ ላደረገላቸው መልካም ነገር በዚህ በዓል ላይ ያመሰግኑታል። ኢሬቻ የፈጣሪ ስጦታ ተመልሶ ለፈጣሪ የሚሰጥበት በዓል ነው። ዋቀዮ ለህይወት መሰረት የሆኑትን ውሃና ልምላሜን ሰጥቷል። ጨለማውን የክረምት ጊዜ በሰላም ያሳለፍከን አምላክ ከጎርፍ ከበረዶ ከመብረቅ ከከባድ ነፋስ የከለልከን ፈጣሪ እናመሰግናለን። መኸር ያፈራውን አዝመራ በሰላም
አብላን ሲሉ ጸልያሉ። kana qofaa miti gochi ergamaa wayyaanee Biiniyaam jedhamu kun ergamaa wayyaanee Biiniyaam jedhamu kun dhimma Oromootii fi haala jiru hunda keessa seenee hadhaa suummii isaa facaasuu ni beekama. Hadhaa yookiin suummii inni kanaan dura facaasaa ture keessaa dhimma mormii maaster pilaanii Finfinnee keessa seenuuf mormii yookiin fincila diddaa garbummaa magaalaa Ambootti taasifame keessa seenuun አሲፋች ቦርጫ ቱሬራ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ፈርስት ታዳሚዎች በቅርቡ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች በተነሱ አንዳንድ ሁከቶች የሰው ህይወት የጠፋበታል ከዛም በተጨማሪም ደግሞ ንብረትም ወድሟል ይሄንንም ለመዘገብ ስንል ወደ አምቦ ሄደናል ወደ አሰላ ሄደናል አምቦ ኬኛ አሰላ ኬኛ የሚሉ ሁለት ተከታታይ ፕሮግራሞች ተሰራንበት ሁኔታ ነበር እዛ ላይም ከተማሪዎች ብሎም ከነዋሪዎች ብዙ ጥያቄዎች የተነሱ ነበሩ akkuma beekamu yeroo ammaa sooshaal miidiyaa duula cimaa ta'aa dhufee jira. Dhiyeenya kana duula Oromoon sooshaal miidiyaa akka feesbuukii faan taasiseen hojiileen gugurdaan akka duula teediin nafxanyaa faarsuu danquu maaster pilaanii Finfinnee mormuu fi fincila diddaa garbummaa finiinsuu fi kan kana fakkaatan dammaqinaan hojjetamanii turani. Kanumatti kan rifate mootummaa wayyaanee namoota sooshaal miidiyaa kana basaasanii fi namoota karaa sooshaal miidiyaa kanaan olola sobaa hafarsan Adaamaa fi Baahir Daaritti leenjisee mindaadhaan feesbuukii irratti bobbaasuun isaa bira gahamee jira. Gareen kunneen ammallee waan sadii irratti hojjechaa jiranii. Tokkeessoon shirri mootummaan xaxe humna guddaa mootummaa mormaa jiru ofirraa qolachuu fi Oromoo fi Amaara walitti buusuu fi waan Amaarri barreesse fakkaatanii jechootaa fi maqaa miira nama tuqu karaa feesbuukiidhaan faafaa yookiin poost gochaa Oromoo maqaa balleessaa turaneeranii ammalleen ittuma jiranii. Namoonni hedduullee aaranii deebii dheekkamsaa deebisaniifillee numa jiru. Kunillee waan shakkamuu qabu waa itee fi hubatamuu dansaa ta'am. Lammeessoo namoonni kunneen hojii dabaa kan Oromoo irratti xiyyeeffate gara biraa hojjechaa jiranii. Isaanillee maqaa musliimaa kan sobaa ofitti baafachuu yookiin moggaafachuuni suurota sochii musliimaa mul'isan feesbuukii irratti faafachuu yookiin poost godhachuuni gocha warra mankaraarsitoota amantaa islaamaa Iraaqii fi Siiriyaa yookiin Sooriyaa keessaa afaan Oromootiin jajaa turaneeranii ammallee ittuma jiranii. Oromoota hordoftoota amantaa musliimaa garasitti harkisuun maqaa balleessuun hojii akkanaa hojjechaa turaneeranillee ammallee ittuma jiru. Uummata Oromoo ilaalcha amantaatiin shakkii guddaa keessatti uumuu fi diinni kana hojjetaa akka jiru beekamuu qaba. Sadeessoon namoonni gocha lammeessoo fi tokkeessoo hojjechaa turan kun ammoo ammas garagalanii irreechi uummata Oromoo hin ilaallatu. Irreechi ayyaana masqalaa kan Amaaraati. Saayintistoonni salaalee gubaa jedhanii asinitti fidanii achitti bishaaniif sagadu mukaaf sagadu amantaa dur kan paagaanii jedhamu kun nuti warri musliimaa keessaa hin qabnu maaloo jechuudhaan duula guddaa irreecha irratti bananii jiru. Namoonni tokko gadi fageessanii kan hin xiinxalle dhugaa kan itti fakkaate yaada isaanii osoo hin beekin deeggaraniifillee ni jiranii. Kan shakkaneellee feesbuukii irratti yaada shakkii kennanirraa hubachuunillee danda'amee jira. Diinni yoomiyyuu Oromoof ciisee bulee hin beeku waa itee fi Oromoonni kana dammaqinaan eegachuun gaarii ta'a. Namoota ilaalcha akkanaatiin deemanillee ofirraa bilook gochuu yookiin feesbuukii ofirraa darbuun dansaa ta'a. Hordoffii taasifameen namoonni kunneen ta'e jedhanii wal bira taa'anii hojii kana hojjechaa kan jiran yoo ta'u yookiin nama tokkottuu kompiitara hedduu banee maqaa garaagaraatiin hojii akkanaa maqaa Oromoo xureessu kana
yeroo wal fakkaatu keessatti yaada deeggarsaa fakkeessee namoota dogongorsiisuuf hojii akkanaa hojjechaa jira. Hordoffii biraatiin argannoon biraa argamellee namoonni kunneen halkaniif guyyaan ta'e jedhanii hojii kana hojjechaa jiraachuun isaanii miindeffamtoota feesbuukii kan wayyaaneen leenjistee afaan oromootiin feesbuukii irratti bobbaastee isaan fakkeessee jira. Ijji diinaa waan gaarii namaa hin argitu waan ta'eef yeroo ammaa kanatti namoonni ayyaana irreechaa irratti duulaa jiranu gocha irreeffannaa oromoota miliyoonotaa dhiisanii gocha namoonni 10 hin caalle iddoo irreechaatti dhufanii taasisan irratti xiyyeeffachuun kaameraan waraabanii irreecha isa sirrii dhiisuun namni irreechaaf malkaa dhaqee mukaa fi akka sagadutti fakkeessanii viidiyoo waraabanii hadhaa yookiin suummii facaasaa jiranii. Hadhaa isaan facaasaa jiran kun namoota iddoo irreechaa dhaqee hin beeknee fi maalummaa irreechaa hin beeknetti dhugaa fakkaata. Garuu kun hadhaa yookiin suummii diinni facaasaa jiru waan ta'eef beekamuun gaariidha. Namoonni qubaan lakkaa'aman sandalaa fi hixaana qabachuun guyyaa irreechaa muka naannoo san jala jirutti dhibaafachuunis ni mul'ata. Namoonni kunneen guyyaa irreechaa san qofaa miti kan isaan achi dhufanii. Guyyaa barbaadan torbaanittis achitti dhaqanii dhibaafatanii. Namoonni kunneen guyyaa san maaliif hin dhoowwamne yoo jedhame kun gaaffii biraatiin. Garuu amalumatti aadaan Oromoon qabu dimokiraatawaadha. Yaada diinonni Oromoon malkaa fi mukatti sagada jedhan kanarratti maanguddoonni Oromoo maal jedhu laati? Obbo Caalaa Soorii waan jedhan qabanii. Irreechaa horri asadii kun immoo bakka bisaanii fi odaa yookiin muka itti kadhatan hin ta'in bakka waaqa tokkicha Oromoon cufti bakka duraa isaa kan ganama irraa dhaga'u kan walirraa dhaga'uu fi kan itti amanu waan ta'eef namuyyuu bisaanitti amana warri jedhus nurraa dhaabbatanii akkas jechuunis sirrii motii odaatti amana warri jedhus kana dhiisuu qabanii sirumaayyuu dhufanii arguu qabanii yeroo baay'ee maqaa hin taane hin kennaniifi. Maqaan hin taane kuni kan Oromoon keessatti raawwatu miti. Oromoon bisaanitti amanuu akka dhufutti warri jedhu hin jira. Odaa kanatti amanuudha dhufa warri jedhu hin jira. Seexanatti amanuuf deema warri jedhu hin jira. Oromoo seexanayyuu hin beeku. Seexanni bishaan keessa hin jiru. Seexanni bishaan keessa jira jedhee isin amanu. Kanaaf bakka irreechaa kana yoo dhufu bakka jiidhaa kana bishaan kana margaan tuqee walitti facaasee waaqayyo nu jiisi. Jiidha kana nu lagin jiidha kana nu dhowwin jedhee marguma qarasaniinu margi suni aarsaa waaqaaf kaffalamuudha. Aarsaa waaqaaf wanni kennuun wanni hawwin wanni guddaan marga jiidhaa kana. Gama biraatiin mootummaa wayyaanee irreechaaf Oromoo adda baasuuf hin dadhabe malee boolla inni hin qotin hin jiru. Baruma baraan dargaggootaa fi qeerroo Oromoo afaan qawweetiin doorsisaa hidheeraa fixeeraa tumeera. Mootummaa wayyaanee irreechi kan abaa'ooti kan keenya godhuu qabna jedhee kan oppiidoo wayyaanee gochuuf wanni inni hin goone hin jiru. Dargaggoota guuree hidhuu callee fi uffata diimaa fi magariisa qabu namarraa guuruu sirboota qeerroo dhoowwuu uummata qawween doorsisuu fi kan kana fakkaata raawwachaa tureera ammalleen ittuma jira. Mootummaa wayyaanee hin gowwoome malee waan Oromoon jaalatu harkaa guuraa jira malee onneesaa keessaa guuree hin fixu. Waan namni jaalatu kan humnaan irraa nama ittisan ittuu xiiqii yookiin haluu nama qabsiisa. Gabaabumatti ana akka nama tokkootti kan natti mul'atu Oromoon amantoota biyya keenyaa keessa jiran waaqeffata. Kiristaanaa fi Islaama keessalleen hin jiran. Diinni ammoo amantaan addaan nu qooduu fi karoora baafatee erga sulla'ee bubbulee jira. Nulleen itti beekkachuu qabna. Amantiin kan dhuunfaati amantii abbaa amanu sanii fi waaqa qofattuu walitti beeka. Oromummaa garuu walitti qabna waan ta'eef isa kiristaanaa gaafa ayyaana isaa baga ittiin si gahe jechuuniin isa waaqeffataa fi islaamaatiin illee gaafa dabareessaa baga ittiin si gahe jechuun akkuma barame aadeffachuu qabna malee ergantuu diinaa taanee wal balaaleffachuu hin qabnu. Kai markabuuna rabbi kadhanna leentulluu yaana rabbi kadhanna kana duudhaan Oromoo urkai irreessa qabanna urkai irreessa qabanna. Kai markabuuna rabbi kadhanna kai tulluu yaana rabbi kadhanna kana duudhaan Oromoo urkai irreessa qabanna
wanni duuba irratti an'aamuu barbaadu kan eegee ayyaanni irreechaa guutuu addunyaatti beeksifamuu fi akkasuma yuuniskootti galmeeffamuu fi sochiin eegalamee jira. Kun ammoo diinatti mataa bowwoo itti ta'aa jira. Kan biraa ammoo Oromoonni miliyoonotaan lakkaa'aman foolii Oromummaa wal suufuu fi irreeffannaa cinatti waggaatti baay'inaa yeroo tokko walitti dhufee ergaa waggaa waliif dabarsaa sirbee dhiichisee kan garaasaa walitti himata. Kun ammoo diinaa fi foora yookiin boqonnaa hin kennu. Irreecha irratti rabbi waliin nu fide kuni wanti kan hin dhufe dhiiga ilmaan Oromootiin dhufe yaadannoo ilmaan Oromoo kan waan kanarra dhumaniitiif daqiiqaa takka akkuma dhaabbattanitti na yaadadha. Bayyada isiwan tiharmee isiwan tiharmee ya ilman kone dakaba isinin jatti harmee tukuma Tokuma, ya iman Tokuma. Inni biraa ammalleen turistoonni yeroo irreecha Oromoo daawwachuu fi gara Oromiyaatti yaa'u. Kunis diinaa fi hinaaffaa guddaa. Kanaafuu diinni hin dandeettu malee sochii fi fudhatamummaa irreechi yeroodhaa gara yerootti argachaa dhufe kana diqqeessuu fi falfallii fi cubbuun diinni hin hojjanne hin jiru. Diinonni kunneen maqaa irreechaa xureessuu fi akka waraabessi gaafa waan nyaatu dhabe kosiirra deemee daaraa akka funaanutti akka baroota darbanii keessattis taasifamaa ture har'allee bifa jijjiiratanii irreechaa fi Oromoo irratti duula bananii jiranii. Sochii Oromoo yeroo ammaa itti cichee ciminaan taasisaa jiruu fi banamuun miidiyaa Oromoo kan Oromoo miidiyaa neetworkii diina mataa qabachiisee boochisee jira. Maal baasuuf dhamaraasu jedhamutiree mammaassi kenna. Diinaa fi ibidda ofitti dhiisan waan ta'eef hundi kennaayyuu dammaqnee ka'uu qabna. Qophii kana qopheessuun kan dhiyeesse Andaanir Gabramadiin Areerii yookiin Andaanir Bariisoo Areeriitii baga itti isin ga'e ayyaana gaarii.